Egaa akkuma baratame yeroon kun yeroo barnootaati. Haaluma salphaa ta'een nyaata ijoollee teennaa akkamitti akka guduunfu ani ijoolleetti akkamitti akka guduunfu haga xumura viidiyoo kanatti na waliin turuudhaan ittiin bu'aaraa isin jaa haala salphaa ta'een egaa nyaata garaagaraa daa'imman teennaa gisee guduunfin ijoollee nyaata hin nyaattu tiyya qofa taati ta'an ballee akkas taati hin beeku baay'ee na rakkisitti ijoolleen tiyya haa ta'uti nyaata gisee goonu wanta garaagaraa wanta halluu garaagaraa qabu osoo goonee fi irra filatama akkuma maaliif yoo sahaanii nyaataa isaanii banan halluu garaagaraa of keessaa qabaate isaan hawwata jechuudha. Hundumaafuu wanti na jibbisiise tokko yoo jiraate ifaan baduun isaa ganama ganama bakka dhaabbataa bu'anii jiranii hedduu balleessanii ifa isaan naannawa kenna. Egaa cinaa tokko waan muraasa istoofirra hojjedhe egasiin booda chiipsii biroo ga'uuna jalaa badee haa ta'utti kasala qabsee kasala irratti haala bareedaa ta'een dhaabbatutti jira. Salaamtallee hin daganne assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu jirra jirtu hordoftoota kiyya jaalatamuu fi kabajamoo akkam jirtan fayyaa keessanii alaamanni isaa namni keessan dalagaa fi maal fakkaatsin jecha na bira bareedoon alhamdulillah hundinuu itti aansuun immootu egaa har'aan tana viidiyoo bareeda tokko qabadhee isin dhufeetin jira ijoollee teessan gizee mana barumsaa geeggeessitan nyaata salphaa ta'ee dalagdanii fi haa ta'u malee bifa garaagaraa jechuudha. Yoo isaan nyaata kan danfaa yoo ta'e nyaata bifa garaagaraa bifa sadifa misaayiqaa yookaan saanii nyaataa keessa gizee dhiiftaniif ni nyaatan jechuudha. Hordoftoota kiyya haga xumura viidiyoo kanatti na waliin tura maal akka hojjechuudha deemu. Sa'aatiin kun ganama akkuma argitan kana kunoo shunkurtii quncisaa jira. Wanni as bira jiru shunkurtii dinnichaa timaatimaa fi qullubbii kaarotiidha. Maal hojjechuudha deema laata walumaan kan ilaallu ta'a haga xumuraatti na waliin turaa isin jecha ijoollee teessanii haaluma salphaa ta'een nyaata bifa guduunfaa fi ijoolleen hedduu nama rakkisti tariinitti yemmuu inumaayyuu bakka wallahi hin beeku nyaata abadan nyaatu gasmara hin nyaatanii nyaatan guutumatti illee jedhuun nama saalfachiisa jedheeti malee akkasillee osoo jedhee danda'ama haala isaaniitirraa ka'uudhaan jechuudha. Waan akka shiimuu waan akka qorsoo maama kana nyaatan malee nyaata normaali agasmaraa miti jechuudha. Diqqoosi ruuzanii nyaatanii. Ruuzni immoo gisee hundoo kan nyaatan ta'ee gogiinsa garaatiif nama saaxila. Isaan yoo foon hojii ta'e malee isaan immoo gogaa jaalatan. Haa ta'uti ammaan tana fosoliyaallee haala tokko haga muraasa irraa qopheeffadhee jira. Itti aansuun dinnichaa quncisutti jira. Egaa akka viidiyoon isinitti hin dheeranne jedheetiniin kunoo ispiidirra kaa'ee jechuudha. Obboleeyyan kiyyaa haga xumura viidiyoo kanaatti na waliin tura. Yeroo tokko kaasirratti gadeessiniif dhiisa. Ifaan hedduu rakkisaadha. Sagalee amma irratti hidhaa jira. Sa'aatii kanatti yoo ani walakkaa hojjedheetiin jedhu ifaan irraa badee jechuudha. Hordoftoota kee sagalee amma irratti hidhaa jira yeroo baay'ee sagalee kee yoo keessa yoo viidiyoo hojjedhu sagalee duraa irraa balleessee haaraa irratti hidha jechuudha. Maaliif jalaa sagaleen hin dhabamu. Yoo san yuutuubiin koopiraayitii namarra fide jechuudha. Wanni quncifadhu geessee dhiqee irraa qulqulleessee deebi'ee jira. Bakka illee qulqulleessee akkuma argitan shunkurtii kiyya akka ruuzaatitti cira jechuudha. Hordoftoota kiyya haaluma salphaa ta'een misaayiqaan jedhee nunaan jedhe sila koomentii misaayiqaa hin jedhamu. Wallaaleetii miti misaayiqaa akka jedhe saahanii nyaataa ta'uu ni danda'a nyaata ijoollees jechuu danda'a qullubbii adillee itti baaqeetii jira. Egaa namoonni chaanala kanaaf haarawwataa ta'e yoo jiraattan dafaatiniin sabskiraayib gochuudhaan maatii kiyya ta'a warroonni jalqabarraa maatii kiyya taatan egaa ulfaadhaa galatoomaa isin jaa hordoftoota qullubbii adillee faqaffaqee kaarotillee faqaffaqadhe kun immoo onniidha fosoliyaadha. Fosoliyaallee dura daarii irraa muree dhiqee qopheessee jira. Kanaaf ammaan tana bakka sadiitti akkanatti wal qixxeesseetiniin mura jechuudha. Kunoo haga naagota akka hin baay'isu. Egaa kallattimaan eegase geesseen booda dinnichallee hidda lama qofaan yookaan moosee yookaan dinnicha hidda lama dhiqadhee quncisee qopheessee ture kunoo amma nagayoonni fayyadamuudha deemu kanniini asitti immoo istoofii keessa kaa'adha kunoo akkuma argaartan kana istoofii sakka'ee asitti distii tan irra kaa'ee jira maashaallah tabaarakallaa eegasiinoo itiin booda zayitii itti godhee haga nagayuutu akka distii tana jaaladheeti jira jechuun distillee hin jedhamtu garuu akka distiitti tajaajilamaa jira maashaallah tabaarakallaa. Egasi qullubbii itti godhe egasi booda mootu shunkurtii itti godhe walumaa duruu aduubaan itti godhe egasi fosoliyaa itti godha. Fosoliyaallee dhiqqoo waan jajjabaatuuf isa dhiqqoo itti godhe egasi kaarotii itti goona jechuudha. Fosoliyaa waan dhiqqoosii bilchaatuuf turuu danda'u waan ta'eef haga tokko inni gadi laafee kaarotii kiyya itti godha. Asiin immoo bishaan irra kaaya.
bishaan maaliif irra kaa'ee ruuzitti naquuf jechuudha. Akkanaa daddafu ifaan uf jala laalaa dalagutti jira. Ifaan ni bada waan ta'eef ganama. Ani immoo galgala waan baay'ee turuuf ganama xiqqoo natti barfaata jechuudha. Hordoftooti maaliif galgala nama dubbisaa sagalee gargaraa dhageeffadhaa viidiyoo editii godha waa hedduudhaan biiziidhaa hojiidhaan wal qabatee galgala ni tura dafee rafu ganama xiqqoo isii na jalaa barfata haala san sirreessu malee hin taane asitti irdiitti godhee jira. Aga kaarootiitti godheen booda jechuudha. Hordoftoota kee hedduu muddamaa jira maaliif ganama ni bada ifaan. Asitti ruuzii basmatii qaba maashaallah tabaarakallaa ganamoota akka irraa dhiqannee itti naannaa. Egaa warri agammaa laaltan laayikii tuquu hin dagatin akkasumas yaada keessan koomentii barreessaa. Yaada muraada keessan akkasuma qeeqallee yoo qabaattan barreessan isin obboleeyyan kiyyaa. Egaa ijoollee teessan ganama yoo geessitan eenyu akka kiyyaa kana muddama. An tokko foonni muddamuuf akkuma isin jedhe galgala dafee hin rafu nama orderii godhatu dubbisu jira. Sammalee iyyummootu viidiyoo editii godhu jira, viidiyoo gadhiisu jira, waa hedduu jira jechuudha. Viidiyoo akkanuma waraabaniitti miti gadhiisanii viidiyoo tokko amma gizee waraabu sa'aa tokko natti fudhata. Sa'aa tokko san gizee yuutuub irra gadhiisuuf viidiyoo sa'aa tokko waraabe san taa'ee dhageeffadhee bakka editii silaa godhamuu qabu editii godhee bakka irraa baduu qabu irraa balleessee dirqama editii godhuuf sa'aa tokko guutuu taa'uu qaba jechuudha. Asitti bishaan itti kallasee jira. Ruuzii dura itti naqee haasaa keessa gore ruuzii itti naqee aqulaalla'een booda bishaan danfaa matarraa itti naqee saniin booda qarafaa qorunfuudii eelii itti godhee jira. Bishaan itti kallasee ammaan tana bishaan danfaa itti naqee waan ta'eef itti qadaadadha. Badee moo hin banne ilaalaa ifaa jechuudha. Hordoftoota kiyya asitti immoo chiipsii dalaguudha deema. Bakka kanatti qaaraa xiqqoo duran dagadhee ammatti godha. Qaaraa addaan caccabsee akka foolii bareeda naa fidu soogidditti godhe jalqaba. Ammallee qaaraa itti godhee waan isa ilaallatu mara itti godhee itti qadaada jechuudha. Qaaraa beekaatuma addaan cabsee akka dhamni isaatti naa bahuu fi maashaallah tabaarakallaa haaluma salphaa ta'een ruuzii keenya haala kanaan raawwanneetii jirra. Ammaan tana immoo asitti dinnichaa keenya ganfalli godha jechuudhaan chiipsii gizee hojjedha kanatti hojjettan maashaallah tabaarakallaa yaala oorri akkanatti hojjenne eega kana babbaqastaniin booda distitti ta'ee maxxashatti ta'ee bishaan naxxanii soogiddi gootanii takkaa ol danfistan. An fakkeenyaaf soogidda bishaatti naxxanii eegasi soogidditti naxxanii gizamtaa akka inni ol danfu jechuudha. Adii ka suurri isaan diqqoo haala gajjijji jiratu jechuudha. Asitti immoo ruuziin keenya gahaa jira bishaan fixatutti jira. Kun immoo bishaan haginni ol danfu hundi isaan akkana waliin ga'ee soogidditti godheeti jira. Haginni dinnichaan amma adiidhaan gizee quuncistan diqqoo isii haginni keessa seenuun dhiistan. Takkaa ol danfe gahaadha bishaan amirra ol hin dabarsine amma bishaan natti diqqaatte eegasii keessaa baasa jechuudha. Yoo inni takkaa ol danfe keessaa baasaa haala kanaan gootanii chiipsitti xabbastan taanaan maashaallah tabaarakallaa sa'aatii isinitti hin fudhatu. Yookaan dafeen ga'u chiipsiin keessattuu kasala irratti jechuudha. Ani wanni chiipsii ni qaba maashina chiipsisan ni qaba garuu isarratti godha jedheetumaan jalqabe gizee jalqabu jechuudha. Haa ta'uti maashaallah tabaarakallaa kun olaala ruuziin kiyya haala kanaan bilchaateeti jira bishaan fixate ifaan bakka kanatti hin badu wallaa akkamitti akkana aarse garuu ruuziin nagahee jira kunu maashaallah kun qima miidhaa keessaa gurraachatu waan biraas itti fakkaatini. Aanaa duraayyuu sodaataatiin chiipsiidhaaf dafee akka naaga'u jedhee istiyoon dinnicha xiqqoo danfisee jedhe ifaan jim jedhe jechuudha. Akkamitti akka aaree wanti wayyaa immoo maandajaa guddaa ni qabaa dafee kasalarratti kasala qabsiisee eegasii maxxashaa irra kaa'ee zeetii keetti naqee gazeetiin danfeen booda chiipsii haala salphaa ta'een akka nama isiniin jedhe kana gizee gootan isinitti tola jechuudha. Isinumaayyuu ammallee deebi'ee akka godhu qaba. Haga xumura viidiyoo kiyyaatti na waliin tura shaashambaa jedha. Wanti isiniin galle yoo jiraate gaafachuu dandeettan waan hojii kiyya wal qabate eega zeetiin keenya danfee keessa buusni ilaalla firee takka. Kunoo danfaa jira kanaafuu itti godha. Kunoo inni kuni kaamma sooqiddaaf bishaan wajjin danfisee jira jechuudha. Ammaan tana akkana goonee dafne keessaa baasan ammallee. Haala kan yoo akkanuma itti naxxanii turtan baay'ee takka nama tursiise ibidda irratti chiipsii xabbasuu yookaan fuultakkeedhaan ibidda bobeessanii yoo xabbasan malee jechuudha. Kasalarra nama tursiisa. Haa ta'uuti haala kanaan diqqoo isii eega zeetii hojii danfeen booda ammallee irraa har'a osoo hin diimatin jechuudha. Akkanatti diqqoo isii eega ganfalli jedhee ammas maxaxxi yoo inni godhuu jalqabe irraa har'aa jechuudha. Hordoftoota kiyya maaliif akkas gootanii marsaa tokkoffaa irraa hartanii hunda akkana waliin geettanii eegasii marsaa lammaffaa zeetii danfattoo naxxan wooma san biraawunii yookaan magaala ta'a jechuudha. Maashaallah amma hin geenne garuu irraa haraa. Haala kana yoo godhan duratti mi'aa chiipsiin akkasumallee chiipsii qaqal'aa sana hin jaaladhu. Chiipsii qaqal'ateetiin qaram jedhu tokko hin jaaladhu kadhama qabu jaaladha.
kanaaf akkanatti walittiin godha maashaallah hedduu natti tola kanatti garmalee wanni bilchaatee sirriidhama fixatee qaxam jedhu san hin jaaladhu chiipsii akkasii haala kana yoo godhe garuu hedduu akka hin jaaladha isinillee yaala isiniin jedha ka jalqabatti naxxansan yoo inni diqqoo isiidhama fixatuuf ta'e akkanatti irraa hartanii jechuudha buleeyyan kiyyaa isinitti tola haala kana yaala isiniin jecha kunoo kana fakkaata taaftee tanallee akkasuma itti naqee yoo inni diqqoo isiidhama dhama maxaxxi godhuudha deeme irraa hara saniin booda yoo zayitiin danfee kaan itti naqa jechuudha. Egaa turtii bareeda kana waliin dabarsaa jirtan uummata akka shakkii hin qabu ruuziin keenya gahee jira egasii nyaata ijoollee teennaa guduunfina jechuudha hordoftoota kiyyaa kunillee gahee jira waan ta'eef ammaan tana isallee irraa hara waraqaa lummuuxxiin agarree kan daftara jala kaa'ee ana zayitiin achirratti xaaffi jedhuuf kunoo haala kanaan ammaan tana marsa tokkoffaa irraa haree jira jechuudha kana jechuun akkanatti dhiisaa miti. Amma kunoo kana fakkaata maashaallah ammaan tana zayitiin danfuu xiqqoo isii turre eegasii itti deebisna jechuudha. Amma itti deebistanii daqiiqaa lama turu biraawunii ta'uuf yookaan magaala ta'uufi maashaallah tabaarakallaa osoo waliin dhoftamin oomishan magaala ta'a jechuudha yookaan garuu sa'aatii hedduu nama fudhata chiipsii kasala irratti xabbasuuni. Kanaaf haala kana yoo gatin immoo isinii salphisa sa'aatii isinii salphisa argaa jirtan jedheeti yaada yoo masan magaala ta'aa deemaa yoo akkanatti dalagdan namni isinitti tole haala kanaan dalagachuu dandeettanii hangaruu haala kanaan hin dalaga chiipsii gisee dalagu waa ulaala maashaallah bakka amma irraa haraa jechuudha kagarmalee goggogu sun ijoolleefis gaarii miti chiipsiin baay'isuun hin barbaachisu yeroo takka wanti xabaabbasan kun ijoolletti yoo baa'atillee gaarii miti haa ta'uti yeroo takka misaa'iqaa cinaan kaa'uu dandeenya jechuudha laala amma magaala ta'ee jira ammaan tan irraa harraa egaa warri gammaa turtan ammallee irra deebiidhaan laayikii tuqaa koomentii barreessaa yookaan yaada keessan qeeqa keessan barreessaa akkasumallee immoo warri osoo sabskraayibiin godhin ilaalaa jirtan isin argaa jira wallaahi sabskraayibii godhaa malee maal taatan yuutuubiin natti mul'isa bar wanta nama ajaa'ibu namni eessarraa baay'inaan akka na daawwatu dhiira moo shamaratu baay'inaan na daawwata parsantiidhaan tokkoon infoormeeshinii yookaan odeeffannoo lafa kaa'e jechuudha yuutuubiin seetingii keessatti parsantiin meeqa dhiirri akka na daawwatu dubarri akka na daawwatu biyya kamirraa akka baay'inaan na daawwatan akkasumallee mootu nama meeqatu sabskraayibii osoo nan godhin ilaalaa jira ebaluun hin jedhu malee harka dhibbarraa harki haganaa sabskraayibii godhee jira harki haganaa sabskraayibii goona jedhe jechuudha dhugaa dubbachuuf nama ajaa'iba. Kanaaf warri laaltan maal rakkina qaba sabskraayibii yoo gootan waan akka rakkina qabu jechuudha laalaatu jirtanii miti kanaaf sabskraayibii godhaa isin jaa obboleeyyan kiyya dhugaa dubbachuuf chaanaalli kiyya dafee guddataa hin jiru. Anillee alhamdulillah waca minaamin asirratti hojjechaa hin jiru haa ta'uti hojjechuus hin barbaadu haa ta'uti isin immoo sabskraayibii godhaa wanta gadhiisa naga gadhiisa waanuma babbareeda gadhiisaa jira jedheeti yaada kanaafuu isin immoo maal gootan sheerii godhaa hiriyoota keessan irratti sheerii yoo gootan namni tokko amma nama lama irratti sheerii yoo godhe nama lama naa fide jechuudha sabskraayibii haarawaa namni lamaan ati sheerii irra goote sunillee nama biraatitti sheerii godhaa akkasumatti chaanaalli guddataa deeman jechuudha. Egaa harka kiyyaan chiipsii olii gad oofaa asitti amma nyaata quuduunfina kun ruuziin keenya haala bareedaa ta'een bishaan xuxate eeguma ruuziin bishaan xuxate fixe maabiraatiin badee isin ajaa'iba osoo inni hin gahini fixate osoo inni hin gahini ifaan badee hedduu na cimbisse jechuudha ganama dhugaa dubbachuuf ijoolleen mana barumsaa geessuuf dhiisaa gizee makaanuu yoo waa hojjechuu eegaltanii itti nannaxanii isin jalaa bade hedduu nama aarsa. Haa ta'uti immoo amma dhiyootti dhaqqabee jira chiipsii irratti na jalaa badee waan ta'eef chiipsii sanuu osoo achirratti hin jalqabin jechuudha maashina chiipsii ni qaba haa ta'uti ibidda irratti haala kanaan kun haala namni isin jedhe kana yooma san halluu bareeda isinii bayaa akkanatti chiipsii ofillee gizee goonu garmalee qaqallisuu hin qabnu kadhama qabu jechuudha ka godhuu qabnu maashaallah taafte kanallee itti naqa laala zayitiin luukii waan godhe haala kanaan goonee hunda isaatu xumurannee jirra jechuudha hordoftoota kiyyaa harka tokkoon isa waliin dha'a harka tokkoon immootu laaqana guduunfaa jira jechuudha hordoftoota kiyyaa. Egaa chaanaala saasamuuna kan isin beeksisaa jiru sheerii waan isin irratti godhe bilis hundi keessanuu seenaa laala sabskraayibii godha viidiyoo tokko illee achirra gadhiisaa jira isin bohaarsa jedheeti yaada kanaaf sheeroo isin irratti godhe liinkii amma jala yoo kaa'ee yuutuubiin na adaba yeroo baay'ee liinkiif jala kaa'aa jira waan ta'eef jechuudha yoo sheerii isin irratti godheetiin isin bira ga'ee sabskraayibii godha maashaallah namni 200 sabskraayib godhee jira dafaatiin nama 1,000 galcha. Namni ilaaltan hundi yoo sabskraayibii godhan rakkoo qaba jedhee hin yaadu. Egaa kan isin jaa hordoftoota kiyyaa kunoo misaaqaa hunda isaatittuu godhutti jira ruuzii jechuudha.
garuu maqama balleessiif malee ta gubbarraa tunniin ijoollee yaa'u nyaata hin nyaattu malee ta gubbarraa tunniin baay'ee dhiqishuudha jechuudha kutaan nyaatatti guduunfanii. Egaa akkan isiniin jaa qulqullina sagaleetiif dhiifama du'aa illee naa godhaa qufaan na qabe xiraan akka bala na qabe michi illee natti fakkaata du'aa naa godhaa hundi keessan isin jaa obboleeyyan keeyya haala kanaan goone isa dhumallee irraa baasnaa. Kuno maashaallah tabaarakallah haala bareedaa ta'een chiipsii bareeda ta'ee geeffannee jirra dalagne ibidda irratti illee ta'u jechuudha. Yoo gaffallee gootanii hin gootanii yoo masan isiniif kan ta'udha yookaan sa'aatii nama fudhata chiipsii ibidda irratti abbasuun isiniin jaa obboleeyyan keeyyaa. Namoonni meeshaalee garaagaraa barbaadan karaa yuutuubii kaanitiin na hordofaa afata garaagaraa akkasumallee meeshaa mana keessaa meeshaa bunaa aspeezaa maatii keessaniif shurraabiiwwan hawwataa shiitii babbareeda diriyaa warri barbaadan zamuu oonlaayin shoop irratti na argattan jechuudha. Hordoftoota kiyyaa achirraa na hordofaa namoonni meeshaa garaagaraa barbaadan waaw chiipsiin keenya olii galatti kana fakkaata. Ammaan tana ibiddarraa buusnee chiipsichallee lafa kaa'uudhaan guduunfutti deemna jechuudha. Hordoftoota kiyyaa viidiyoon kiyya gara xumuraa gahutti jira. Kanaaf hundi keessan sabskiraaybii gochuu hin dagatina ammallee laayikii gochuu hin dagatina simboon maal taate sila kudhan irra deebitiin jedhina namni sabskiraaybii godhaa hin jiru ani tanaan dura akkasitti kudhan irra deddeebi'ee nama hin yaadachiisu ture garuu kaan nama yaadachiisuu nadaa bareeduma yookaan namni dagata jechuudha. Kanaafi nannifatina jechuu barbaadeeti maasitu mata akkanatti taate chiipsii akka seeraa itti godhu guutuu kunoo bakkee ol wallaahi garaa na nyaatan miskiin chiipsii ijoollee hedduu jaalatti misaayiqaa kana akka biraa bituuf malee hin taane jechuun diqqishumoo itti godhu ol guutee kaa bakka akkamitti godhaaf nata gama gamanaatun immoo bakka wanni itti godhu kaachaabii itti godhu qagaraa na nyaatanii ennaan itti gara jalaatiin godheef ruuza irratti godheef jechuudha. Maashaallah tabaarakallah kunoo haala kanaan raawwanneetii jira ni mul'ata jedheetii yaada. Garaa na nyaatanii ennaan jalaan itti dabaleef wallaahi ruuza irraan homaan ta'u waan ta'eef jechuudha. Maaliif jalaan baay'ee gubbarraan baay'ee dhiqoota akka guma dhiqishuu itti godhee kaachaabii kana hundi keessanuu kana fayyadamaa ka'alaati mana nyaataa godhatan kaachaabii nageenya qal'aatu argitanii Itoophiyaa keessa irra jirtan qal'aa wayii namatti fidan. Waa itti naqanna fakkaatan lawalame garuu orjinaal isaa laalaa furdaadha giddiin keessaa gadi buusee jerkaana keessaa akkana qabee sirriitti ilaalaa qabee kaalaatiif ka biyya keessattu jira orjinaal laafchee wanti feekitu jira jechuudha. Gatiin isaallee bareedaa isa kana jerkaanii bitadheetii jira. Ijoolleen jaalatte hedduu jaalatte chiipsiif isa kana gizee mara hin barsiisu garuu sireesitti ta'a maaliif chiipsii gizee maroo kan nyaatan ta'e nyaata hin nyaatan yeroo takka takka akkasitti kunoo maashaallah geessineetii jira jechuudha. Hordoftoota kiyya viidiyoon kiyya kaarraa kanumaan xumurameetii jira. Viidiyoo biraatiin inshaallah walitti deebinaa hangisti hundi keessanuu bakkuma jirtanitti fayyaa keessanaa turaa isin jaaladha isin kabaja rabbi bakka jirtanitti isinaa eeguu yaada muraada keessan isinii haa guutu isin jecha guyyaa khairii keessanaa oola hundi keessanuu please subscribe gochuu hin dagatina. Hundi keessan warri feetanii jaalattanii na hordoftan anillee isin jaaladha isin kabaja rabbi immoo isin haa jaalatu hunda keessanuu. Egaa kanuma fakkaata jechuudha xumureetti jira baay'ee.